دنينا جنة أنا بس نمسانا بس كذا مسانا قلت أنا ما يكوم كيسة أدبه كأجيلتو كيسة مرو لبسين دبرته نجين كبجم وقعد بتوقف أفرتم السد دورا أدان شيء كان نما هذا فبان كمنف نما وجول لي غرغارة مو كبانيف عادها وفي سفي فنا يتجي جفتو دلالة هاي كإلم على يا سكانة ديبو كبا Hordoftoota keenya godina Baalee Bahaa aanaa Raayituu dhaddacha bal'aatti kan nuti argamnu. Dhaddachi gadaa Arsiitiif maalidha? Dhaddachi bal'aa'oo seenaa akkamiidha qaba kan jedhu qophii keenya gadaa har'aatiin isin biraan geenya. Aga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Dhaddachatu haaromee dhaddacha kanaan dura sirna keessa hin turreetu gara sirnaatti deebi'e. Dhaddacha jechuun maali jennee qaamolee hawaasaa garaagaraa gaafanneerra. Faaxaa Ahmad Alii jedhama Raayituu. Ayyee mee dhaddacha haaromsuu jechuun maali? Dhaddachi Arsiidhaa fi gaachana Oromoof ammoo tinuu gaachana sabni wal beekuu aadan ta'e namootni dhaddachi keenya akka kufe deebi'u waan kanarratti argannee waan dhaloota bara 100 duratti nu harkaa bahetu nu deebi. Kun hiika isaan dandeenya boon. Dhaddacha haaromsa jechuun yeroo kanatti haaromsa jechuun waan haaraa waan ta'eef hiika isaa garuu bal'isee hiikuu hin danda'u. Dhaddacha keenya kufee kaafne haroo itti gammannaa baay'ee itti gammannaa aadaa ta'e tan harkaa baate deeffanne jechuudha. Fugugii roobi, furgugee malee goroobi, ciciisa bishaan godhi, ciisoo aanan godhi, cima deebisi, cinii balleessi, qocaa deebisi, qocii balleessi, ilma haadhaa abbaan bulchi, eehee deebisi, hi'oo balleessi, diina xiloo doomsi, gamatti galchi, dhaddacha damee ol magarsi. Hundee gammagarsi gabna jalatti bulchi. Gadaan sirna hawaasni Oromoo dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa keessatti murteeffatudha. Lubni shanan seera bara gadaa isaanii ittiin uummata bulchan baafatu. Gadaan roobaaf nagaa, ormaataaf bultuma, biyyaaf kadhata. Tuutni gadaa ardaa jilaatti wal gahee jila geggeeffatuu fi murtee lallabatu qaba. Gosti Arsiis dhaddachatti wal gahuun jilata. Dhaddachi maali? Dhaddachi bakka walgeettii gosaa fi miseensota gadaati. Kunis yaa'a gadaa jedhama. Dhaddacha jechuun waajjira Oromoon Arsii keessa bulu keessa seera tumatu kan nama yakka uume keessa adabu ka qajeeltuu keessa muru ka sirna ittiin bulmaataa keessa irra lallaban jala ta'anii lallaban ka nagaa lallaban ka bal'inna lallaban ka nama yakka uume waan itti adabanii lallaban dhaddacha. Gaafa jaarraa 16ffaa Oromoon gaafa sirni cabe gaafa biyyi badde haaromsa sirna gadaa godheet har'a guyyaan kanatti Oromoo sabni jedhanii fi afaan Oromootii fi biyyi Oromiyaa jedhanis akka mul'atuuf sababa guddaa akka ta'e wal marihatee gungumee taa'ee marihatee madda walaabuutti gaafas waa lama murate waan murate baay'ee keessaa waan lamaan waan ufii jedheen waan ufii lamaan keessaa tokko sirna gadaa isaati. Sirni gadaa isaaf waan hunda waan ta'eef lammaffaa biyya abbaa isaati. Nama waan lamii kanatti bu'e namni waan lamaan waan ifitti bu'e diina jedhamu. Sirna kanatu kakaleessa ciise in bade jechuu hin dandeenyu in jaatamee diinan jaatamee in ciise isa ol qabna jedhameeti. Akkuma aadaa keenyatti sirna keenya gaaddisatti deebinee akkaataa aadaa keenyatiin dhaddacha kana akka ol qabnu ta'a. Dhaddacha kana irratti ammoo abbootii gadaa irratti dhaabna waan taateef abbootii gadaa warra qayyee kanaa warra lafa tanaa keessaa namoota Oromoo Arsii sabaaf sablammii baatanii deemuu danda'an. Ka uummata kana walitti qabanii ijaaruu danda'an. Fuula duratti ammoo baalli itti waan deemaa jirruuf baalli tanallee warra milkeessan akka ta'an. Arsiin
dhaddacha digdamaan bulaatiin ture. Bara darbe ammoo dhaddacha guutaatti ya'a waamuudhaan dhaddachi 21 akka hundaa'u taasifame. Kanumaan wal qabatee egaa dhaddachoonni ciisaniitiin turan yookaanis immoo hojiirra hin turre deebi'anii haaromfamuun akka isaan aadaa fi duudhaa ganamaatti deebi'anii fi hojiin eegalame keessaati dhaddacha bal'aa haaromsuun isa tokkodha. Dhaddachi bal'aani arsiin kalee hin dagatee waan dagate deebisee uumee deebisee jilba kaleetiif deebisee saddeeta ijaaratee gaafa saddeeta ijaarate bultumni horanni bultumni horataa baallii dabarsutti deemaa waan jiruuf bakka jirutti saddeeta ijaarataara dhaddacha maraa jalattu. Ijaaree gaafa geessee dhaddacha 20 xumure baallii fuudhee odaa roobatti walii kennuudha. Dhaddachoota 20 arsiisii komandoo qabdu keessa dhaddachi bal'aan isa tokko. Dhaddacha manbal'oon hambaatti dubbatamtu. Dhaddacha keessattuu yeeyyamni waraana coofirran jedhama afaan gadaatiin asii hanga waa baratti maraayyuu dhaddachi kun dhaddacha bulchu ardaalee jilaa baay'eef keessaa qaba. Ardaa jilaa 14 oliif jalaa qaba. 5 takka yoo jennu tokkoffaan ardaa jilaa bahimaati. Ardaa jilaa eeguu bahimaa kanatti bakka qorri mataa qorri miilaa itti wal qoree qorri guutuu wal ga'ee heera isaa keessattuu heera gooroo heera booroo jechuun afaan aadaa ittiin bulmaata alaabaa sabichaati fi diinagdee saba kanaa akkamitti akka itti ranguudhaan akka itti geggeessan. Gosti Arsii dhaddacha 21 haa qabaatu malee walgeettiin isaa odaa roobaati. Odaan roobaa odaalee 5 Oromoo keessaa tokko yoo ta'u gadaan Oromoo martinuu odaa roobaa deemuun seera gadaa waraabbata. Oromoon kalee murtii murattee lallabattee odaa 5 qooda hangafni odaa kana ta'e waajjira lama jira akka Oromootitti illee isa bulcha murtii kamure ambatoo daayyooti. Ambatoo daayyoo kanatu abbaan Arsii kaseera asittume isa akka kana. Sabni keenya kaleessa gaafa duraa san reefu kaase gaafa jaarraa 16ffaa san carraan haaromsaan dhaqqabin ka eenyummaa ifii wallaalee afaan ifii wallaalee kaleessa nyaaphamee kaleessa alatti gabbahilleen if wallaalee yookaan ammoo lafaa wajjin namni isaa alatti hafilleen ani sihi ani Oromoo ani Arsii kuni ergaan as keessatti dabru guddaan tokko mul'anni akka biyya sanatti akka mootummaatti ida'amu je'ee muummee ministeera keenyaa kaase sirna gadaa keessa jiraachuu ragaan tokko kana. Sirni gadaa Arsii dhaddacha 20 bula. Sirna kaleessatu nu harkaa balleessee amma deebisaa jirra malee sirna dhaddacha 20 keessaa namni 5 dhufe namni 5 sun walitti dhufe luba horata yoo gadaan horata taate luba horataa keessaa nama kamtu saba baachuu danda'a. Nama kamtu ummataan deemuu danda'a. Nama kamtu gadaa tana bakkaan ga'uu danda'a ilaalanii nama 20 nama 5 odaa 20 irraa amma 21 ta'ee jira. Nama 500 walitti dhufee nama 500 san keessaa namni tokko gadaa taha adada lubni dhufuun yoo luba horataa ta'e luba horataa keessaa godhama. Yoo luba bultumaa ta'e bultuma keessaa godhama. Haalli itti godhamu akkas. Dhaddachi Arsii gosa bakka bu'a. Gosti dhaddacha jalatti wal gahee ni jilata. Dhimmoota jiruuf jireenyaa irratti ni mari'ata. Yaa'i dhaddachatti waamamus tuuta gadaa aangoo harkaa qabuun hoogganama. Sirnoota ittiin bulmaata odaa roobaa jala jiran sana jechaadha. Gaaddisa jechuun bayima yaani tokko itti walga'uu jechaadha. Dhaddacha jechuun bayima yaani tokko itti walga'ee sirna isaa luba gadaa 5 qabatee birmajii bultuma horata bahara roobalee qabatee sirna isii as dagaagsee deebisuu jechaadha. Yaa'atti bahimatu aanaa yookaan manbal'oo jenna. Manbal'oo jechuun bakka qaamni itti seerri bahe sun seerri tumame sun itti raawwatamu jechuudha. Hawaasni kun in mari'ata dhaddachatti mari'ata arra dhaddachatti waan kaleessa tumame mari'atame in lallabata dika isatti galataanii qeefitti bahata manbal'ootti ammoo guyyaa tokko deeme akka sadarkaa araddaa jechuu kana jechuudha. Qaama seeraa tokko keessaa tokko ta'a. Re'ee walii qabaa ture, horii walii qabaa ture, moonaa qaba. Moonaa dhaddacha kana jira. Har'a ammoo akkaawuntii addunyaa waliin deemanii akkaawuntiin dhaddacha heeroo jedhamu siinqeedhaan banamee yoo guddate kalee naannoo tokkorraa warri dhufee kennu miliyoona tokko kennaa turan dhaddacha kanaaf. Miliyoonni sun achitti fasasta. Horiin guurame sun kun hin bobbaa kun asii gala. Kanaaf diinagdeedhaan maallaqa salphatti osoo namni hin beekne bakka bakkaa akka dhufu kun walitti dalabalu yeroo tokkoon abbaa guddaa nama deeggaruu danda'u
gargaar amma kalees torbeedhu amma qabeenya kalee guurameerraa nama haadha abbaa hin qabneef nama ijoollee gargaaramuu qabaniif namoota miskiina ta'aniif firaasha 400 oltu bitan isaan jabeessuu qaba dhaddacha hojii isaa jalqabee jira. Dhaddachi gaaddisa gosaati, galma walgahiiti, jala ta'anii gumaa araarsu, aadaaf safuu ganamaa qajeelfatu, ardaa jilaa fi falaati. Dhaddachi Oromoo biratti ni ulfeeffama. Dhaddacha kana killa qalama malee kormitti hin qalamu. Korbeessa fala didduutti itti qalama. Abbaan gadaa hulluuqee tare kabuttaa 4 qalate gadaaf korman qalu kormi seera. Hoolaan qalu hoolan fala. Korbeessa galataa qalatee nyaata. Ilmi waggaa 25 illee gaafa waraanaa wanti ati itti kennitu korbeessa fala didduu hamtuun sin dhaqqabitiin faltee asii baaftaa as jala ka jiru. Santus adda taasisa. Heeratu haaromfame, seeratu haaromfame, heerri dhugaa barbaada. Seerri ammoo ragaa barbaada. Heerri dhugaa barbaada, dhugaan kan Rabbiiti. Seerri ammoo ragaa barbaada, abbaan nama. Kanaaf heera kanatti haaromfame. Keessatti heera gooroo jira, heera booroo jira. Heerri gooroo 220, heerri booroo ammoo 5. Heerri booroo 5 afaan aadaa ittiin bulmaata alaabaa sabichaatiif diinagdee. Dhaddachi kun dhaddacha gadaa kontomaatii gurbaa waggaa 25 kati gaafa gadaa jirtu waggaa 40tti dhalte ka waggaa 25 achitti gadi dhufte asitti abbaan bokkuu dabarsee fi nadhii harraabsisee toltuutti biifee waggaa 8 lolee biyyaa waliin ta'e raawwii gadaa sanii qadaadduu gadaarra jirtu ta'e waliin taa'u. Dhaddachi bakka tumaa heeraa fi seera gadaati. Aadaaf duudhaan kaleessaa karaarraa akka hin gorreef ittiin tikfama. Yoo safuun cabe yaa'i gadaa dhaddachatti wal waamee marii fi marabbaan duudhaa isaa qajeelfata. Seerri gadaas kan ittiin bulmaata uumaa fi uumama lafarraa hunda tajaajiludha. Gabbara balleessisaa fi muramte, kadhata aadaatti deebisaati muramte, qaraxa aadaatti deebisaa muramte, nama kana tarkaanfate murtii ambaattu itti yaa'aa fi muramte, murtii ambaattu isa dhaqqabaa fi muramte. Godaansa seeraan alaatiin ilmi namaa dhumaa jiraa fi muramte. Dallaalatu ijoollee sobee gammoojjiif galaanatti fixaa jiraa fi muramte. Dallaalli ijoollee mateennaa muramte. Guyyaa dhaddacha guutaatti lallabamee as itti jabaatee jiraa fi muramte. Hujirra oolmaan dhaddacha guutaa laallamuu qabaa fi muramte. Qeerrichi fuuni aadaa deebi'uu qaba, uumaan aadaa deebi'uu qaba, gabbarri durbaa hir'atuu qaba. Seeraan ala dallaala ta'ee ka ilma ala yaase kana deebi'uu qaba, irraa dhaabatuu qaba, yaasee argamu gumaan gaafatamuu qaba, cabbicha ta'uu qaba, haadatuu qaba, gabbarri aadaa, qaraxni aadaa kaleessa intalee fuudhan raada qaraxaatiif dullacha rakoo malee hin jirtu, raada qaraxaa kennee galgala rakoo galata, amma uumee kana hin dagate, uumee kana biyya deebisu. Labsiin dabarte nageenyi akka kabajamu. Dallaalli nama fuudhee biyya alaa nama baasu akka hafu eegana ammoo fuuni gabbarri akka hafu fuuni akka namatti hin jabaan eegana ammoo ilmi haadha abbaa akka ajajamu. Dhaddachi bal'aa gara aadaaf duudhaa ganamaatti akka deebi'uuf hojiin gama haaromsa aadaa milkeessuuf hojjetamaa jiru laayyoo miti. Dhaddachi bal'aan waggaa 143 booda akka aanaa keenyatti mootummaan jijjiiramaa keessattuu aadaadhaaf xiyyeeffannaa addaa kennee wiirtuu safuun safeeffannaan aadaan Oromoo itti gabbatu ta'ee akka tajaajiluuf murteewwan jajjaba haaromsa aadaa irratti fudhatee kaa'e keessaa tokko aadaa deebisuu fi kunuunsuudha jechuudha. Nutis bu'uuruma kana fudhachuudhaaf dhaddacha bal'aan dhaddacha siikoo mandoo keessa waggaa 143 dura addaan cite kana akkaataa itti deebi'uu hin danda'amu kanarratti hawaasni tokkoffaa aadaa bira taree gara turizimiitiif akkaataa itti cehuu danda'utti aadaan keenya kun. Aadaa ofii safuu fi safeeffannaa itti geggeeffatu hojiiwwan akkasii jalqabame jira jechaadha. Amma immoo xiyyeeffannaan itti kennamee kan tajaajila dhaabee mataan isaa akka kaleessaatti deebi'ee tajaajila duudhaa fi safuu fi safeeffannaa isaa Oromoon akka itti gaggeeffatu hojii bal'aan gama aadaaf turizimiitiin illee qabatameetiin hojjetamaa jira jecha.
dinniina dinniina jenna dinniina jenna Arabia nana bas, nami sana bas, nami kana bas, kata misana kod, kata mirgana kod, misana kod,